Galatoomaa. Asham alamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiina Fana. Kun Rita shoodha. Keessummaan har'a isiniif affeere badhaasota garagaraa hojii isaatiin kan fudhate pirezidaantii Yuunivarsiitii Arsii Dr. Dhugumaa Addunyaati. Qopheessaaf dhiyeessaa Riitaa Taaddalaati. Gamoo ogummaa daarektingii fi istiidiyoo maratochuudhaan Nimoonaa Riitaan nafaana tura. Kan akkanatti na bareeche. Abbukii Protocol magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaad jalatti argama. Abbukii Protocol guddaa galatoomii jennaani. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu Dr. Dhugumaa waliin istiidiyoo keessatti isin eega. Riitaa shoo. Abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii fi quunnamtii odeeffannoo Oromiyaa. Hojii dameelee garagaraa argannoowwan teekinooloojii fi saayinsii biyya keessaaf alaatiin deeggaruun misooma biyyaa ariifachiisaa jira. Qorannoo fi qo'annoo misooma dhaabbilee garagaraa gaggeessaa jira. Misooma teekinooloojii, moosaajii fi appilikeeshinoota garagaraa hojjechuun misoomaaf oolchaa jira. Amma immoo Piroojeektiiwwan daataa seentar naannichaa bifa madaaluun piroojeektii Oromiyaa dijitaalessuu fi piroojeektii kaaffee saayinsii xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Kana malees teekinooloojiiwwan garagaraa biyya keessaaf alaa barbaadee madaqsuun jiruuf jireenya hawaasa naannichaa akka fooyya'u hojiilee gurguddaa hojjeteera, hojjechaas jira. Abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii fi quunnamtii odeeffannoo Oromiyaa. Madda jalqaba ilmaan namaa Afrikaa. Faayamtuu faayamaaluma Afrikaa. Kuusaa albuudota uumamaa Afrikaa. Eeguu baaftaa akkasii dhandhame hundumaa. Bishaan Afrikaa, bishaan Afrikaa, bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa yeroon kan Afrikaati. Guddinaa fi coomsa dinagdee biyya tokkoof investimentiin dhuunfaa fi mootummaa iddoo olaanaa qaba. Koomishiniin investimentii Oromiyaa bara kana haala mijataa naannichi qabu adda baasuun abbootii qabeenyaa 4,300 ol kaapitaala birrii biliyoona 83 ol galmeessisan simateera. Humna guutuun hojiitti yeroo galanis lammiilee 300 ol ta'aniif carraa hojii ni banu jedhamee eegamaa jira. Kana milkeessuufis hordoffii fi deeggarsi barbaachisaa ta'e itti dhiyeenyaan kennamaa jira. Xiyyeeffannoo addaatiin ammoo piroojektota investimentii oomishaalee ala ergee fi alaa galan akkasumas agro processingii, manufacturingii, horticulturii fi turizimiif dursa kennee hojjechaa jira. Paarkii industirii qonna qindaa bulbulaatti abbootiin qabeenyaa biyya alaaf keessaa seenuun akka hojjettan koomishinichi waamicha isaa dhiyeessa. Koomishinii investimentii Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu boodaa walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riitaa Shoo televezyiina Faanaatiin ispoonsaroota keenya abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii, quunnamtii fi odeeffannoo Oromiyaa, bishaan Afrikaa fi koomishinii investimentii Oromiyaa guddaa galateeffanna. Keessummaan keenya irraa pirezidaantii Yuunivarsiitii Arsii Dr. Dhugumaa Addunyaati. Baga nagaan naa dhuftan Dr. Baga nagaan nu eegde. Jalqaba kaa isin jedhee naasa'u ati jedhee naasa'a akka ofirraa isin fageessine. Baay'ee gaarii. Nuuf kolchitee naa eeyyamte. Of kal. Hayyee chiirsaa jennu. Doktor, wagengeen maalin? Wagengee Yuunivarsiitii ho'iiti. Wageningen Yuunivarsiitii. Nan dadhabe torban guutuu. Wageningen Neezerlaandii keessatti yuunivarsiitii argamu. Wageningen Yuunivarsiitii Research. Jechumatu wagengee. Eessa argatte? Yuunivarsiitii beekamaadha. Hiikkaa dhumti kun maalin wagengeen jedhees waa tokko ilaaleen ture garuu hiikkaa hojii wal qabatee akkas naa hiikeedhanii namatti dubbachuun kun ulfaata. Mudannoo tokko sitti hima. Namni daangaa irratti wal dhabee namni haa araarsu jedhamee xalayaan barreeffamee namoonni lama ergaman. Xalayichi afaan Oromoodhaan barraa'ee xalayaa nageenyaati kan araaraati. San booda lamaanuu bahanii uummanni isteediyeemii guutuu jira. Yaa abooka ani Amaariffa kana badaa hin danda'u. Ani Oromiffaan hin dubbisaatti Amaariffatti hiikii jaa. Haayaa je'anii fedhe maayikii akka armaan olitti ibsuuf yaalameetti maayikiitti qabe. Kaxuut balaa ለመግለጽ እንደተሞከረው
Am rifatee akkas laalee nageenyi keenya asuma gidduu jirti ammas osoo shakku salaamaachin እዛው ጡት ማለ ያለችው maal jechuudha waa kana naa hiikeedhanii dubbachuun ulfaatu waan ta'eef mee sadarkaa akkaataa adeemsa barumsa keetii jalqaba isa ta'a waan ta'eef akkaataa barumsa kee meenatti digirii tokkoffaa isatti maaliin lammaffaa PhD kana. Baay'ee gaariidha. Hiikkaa sana gaafatanitti fakkaate. Yaa ta'uti ani barumsa kanan jalqabe Arsii keessatti Leemmuu bakka jedhamutti. Kanan dhaladhe Xijootti. Achuma ollaadha jechuudha. Jalufti ijoo kan jedhamu achi kanan baradhe immoo Leemmutti sana booda boqojjiittan fide. Boqojjii sirriitti beekta. Maaliif normaalii Arsiin gootota atileetota darbees hayyoota hanga sadarkaa keetiitti kan jiran keessumaa ba'u. Garuu dooktarii osoo atileetii taate bareeda ture. Waan hundaanuu caaluu hin dandeessu garuu nan yaala ture. Bareeda turte? Good. Osoo yaalee akka isaanillee ta'uu baatu. Barumsitti tanatu si qabate. Barumsis sunis walumaan deema actually. Walumaan deema yeroo sana isaantu karaa bane dareetu karaa bane hin beekta taanaan daruutu sirriidha. Baay'ee isaaniitiif. Tarii yoo sana sirriitti nu bannee ta'a ta'u garuu humduu hin barbaachisu. Har'a yuunivarsiitii hoogganaa jiramte ati haasofsiiftee ta'a isaantu beeka. Yaa ta'uti achi boqojjiittan baradhee sana booda yuunivarsiitii yoo sana Alamyaa jedhama. Yuunivarsiitii qonnaa. Actually filadhee hin galee. Digirii tokkoffaa achittan baradhe. Lammaffaas achittan baradhe. Maastarsii koo. Actually maastarsii koo ergan fixeen booda UNDP qonnaan hojjechaa ture. Bakka adda addaa riisarchiis hojjechaa ture. Hin kaafnu waa isaas booda irratti. Sana booda kaafna. Sana booda gara muraasa Kaanaadaattis baradhee amma ta'e. Sana booda Neezerlaand bakka ammeetti Wageningen jedhu isaanii. Wageningen University and Research baradhe PhD. Guddaa galatoomi siinjaa kana caalaa biyyaaf akka hojjettu abdii guddaan qaba. Yuunivarsiitii Salaalee situ hundeesse. Waanti founder jedhamu kun maal jechuudha? Gaariidha. Yuunivarsiitii Salaalee yoo hundeeffamu jalqaba yuunivarsiitii gaafa ta'u guyyaadhuma dhagaan bu'uuraa kaayamuu kaasee pireezidaantiin ture. Sana dura Jimmaan ture. Jimma yeroo baay'ee waggaa 15 waliin hojjedhe. Salaalee uummata wajjin hundeesse. Warra naannoo sana jiru wajjin. Garuu pireezidaantiin ture. Sana dura kolleejjii ture yuunivarsiitii Salaalee. Baay'ee natti tola hojii guddaadha. Maqaa yuunivarsiitii jedhu sana achitti ijaaruun. For sure. Fedhiin uummataas guddaa waan tureef. Baay'ee siin qabaan ta'eef uummatichi sirriidha. Dubatti deebi'aa jira. Riisarchii kan hojii wal qabatees waa hedduu biyya alaatii maallaqa hedduu hin kaa'u waan ta'eef gaafa waa'ee kee qoradhu Jimmaaf waan guddaa hojjette garuu himamuu qabamee waan isaanitti. Jimma actually ergan hojii gurguddaa muuxannoo gaarii qabaadheen deeme barsiisummaan anan naqee. Waan naqeen garuu diinii barattootaa diinii kolleejjii ta'ee hojjechaan ture sadarkaa adda addaatti. Tiimii achi jiru yookaan immoo gareewwan koo kan achi jiru ana caalas waan baay'ee warra hojjetan waan jiraniif I don't know akkamitti garuu waan haaraa introduce gooneerra tiimii yeroo sana jiru fakkeenyaaf waa'ee Green Legacy amma muummichi ministeera keenya hojjetu sana olaaltu waggaa 12 dura nullee yaalii godhaa turre. Kaampaasiin keenya bu'uura kaa'ee ture. Kaampaasii jiran keessaa baay'ee gaariidha kan jedhamu ture. Kilaasii smaart godhuu barumsa barataa jiddu galeessa godhanii hojjechuu. For the first time jechuullee waannu haala bal'aa ta'een hariiroo biyya alaa wajjin yuunivarsiitii biyya alaa jiru wajjin keessattuu yuunivarsiitii Kaanaadaa jiran wajjin yuunivarsiitii Neezerlaand kana namatti baradhe kana dabalannee. Including pireezidaantii keenya yeroo sana kan ture Dr. Kaabarraa Kaaseetiin kan waa'ee sappoortii waan nu godhaniif hojii gaarii hojjenne. Hariiroo haaraa uumuudhaan collaboration kan jedhamu sana. I think sanarratti gaarii ture keessattuu barataa jiddu galeessa godhanii hojjechuu irratti. Clean and green environment, smart classrooms. Kana amma bakka hundaayyuu jira actually. Sana garuu haaraa ture. Sana hojjechuu keenyaaf think yeroo baay'ee na yaadatu. Jiraachuu biyya tokkoof plus faallaa isaatiin diigamuu biyya tokkoof yuunivarsiitii keessatti waan hojjetamu iddoo guddaa qaba. Kun immoo isintu qara waan ta'eef
gubbaarraa bareedaa yoo ta'u baate waan tokko jallisaa akka hin taane ta'a. Badhaasota garaagaraa liidarshiippii kan wajjin wal qabatee nageenya piis advokeetii kan wajjin wal qabatee mee kan wal qabsiisiti natti himi. Amma yoo kaaftu kan Jimmaa wanni yaadadhu yeroo yuunivarsiitii keessatti yeroo sanas jeequmsi ture. Jeequmsi carraas ta'ee waliigaltee barataa wajjin qabnus ta'ee akkaataa itti hirmaachisnu ta'ee kanneen keessaa yookaan waliin yookaan immoo tokko ta'uu danda'a. Dallaan kaampaasii sana yuunivarsiitii keessatti kaampaasii keenya nagaa ture. Hagam bahutti guyyaa tokko poolisiin seenee waraanni seenee hin beeku. Carraa gaariidha. Ammallee yeroodhuma rakkinni guddaan ture iyyuu dhiyeenyuma kana waggaa jijjiirama kanaan duras sana boodas yuunivarsiitii keenya waraanni seenee rakkoon uumame hin beeku yaa hin dhageessa taa'e. Irra caalaa gaa hirmaachisuu akkaataan barataa jiddu galeessa gootee socho'u yaada isaanii fudhachuu gareedhaan hojjechuu irratti. Gaafuma rakkoo maaloo dhiisaa maaloo jechuun dura jalqabumaa hariiroo barataaf isin gidduu jiru. Abbaan dhimmaa isaanii. Guddaa galata. Sanammoo garaadhaan sitti amantee gochaan isa agarsiisuu qabda. Tarii sanatti fakkaata icciitiinsaa. Isatu qabayye barattoota kee. Barattoonni gaheen barattootaa guddaadha. Gareen hawaasaa akkuma jirutti ta'ee hawaasni murteessaadha. Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin amma keessa hojjedhu kanatti hawaasni gahee guddaa qaba. Akka mana isaaniitti yuunivarsiitii ilaalu waan ta'eef waan hojjennu tokko wajjin hojjennee. Diskashiniis haa ta'u hojiidhaanis waliin hojjettee ta'a kan bu'aa argitu jechuun ida'amuun yaaduma sana bu'aan isaa isa. Abbaan dhimmaa key actors kan jedhan achi keessatti involved yoo ta'an yaada yoo kennan formaata argatta. Milkiin sanarraa dhufa. In fact sana hojjechuu jechuun akka salphaatti hin dhufu. Riisarchiin amma waa'ee Wageningen kaaftu sunis hojiin isaa baay'een chaaptaroota achi kitaaban barreesse keessatti waa'ee gareedhaan hojjechuu agarsiisa. Ogummaadhaanis beekumsaanis immoo kan deeggarame jechuudha. Ilaalcha akkuma jirtu ta'ee amantaan ati qabdu akkuma jirtu ta'ee sana immoo beekumsaanis deeggaruu qabda. Riisarchii gaafa jedhamu dooktar si'a baranaa kana xinnaa guddaanis laaptooppii dhuma baatee olii gadi deema. Maali jennaan riisarchiin barreessaaf hin jedha. Riisarchii dhumti bu'aa buusummaa mul'achaa hin jiru. Riisarchii dhumti namni galeefii jira maal riisarchii waan ati barreessitee bu'aa isaanii qabatamaadhaan arginee jira waan ta'eef riisarchii dhumti jechuun maali? Gaarii dhagaa. Ani amma yeroo baay'ee naannoo liidarshiippii sanarratti kanan ittiin gaggeeffamu yookaan immoo kan akka mootootitti qabata. Fudhannu action. Practice yeroo baay'ee namni walitti makuuf practice waan hojjetu tokkorraa waan baay'ee baratta. Riisarchii adda addaatu jira. Dubbisuudhaan riisarchiin hojjetamu jira. Laaptooppii baatanii deemuun desk review maal ka'umsa akkasii ta'u kan biraa irratti hundoofteet build on others. Kanaaf inni illee rakkoon qabu ta'a. Laayiniin kun immoo more practice oriented. Waan qabatama lafarra jirurraa approach adda addaatu jira. Sunis sirriidha. Kunis sirriidha. Garuu yeroo baay'ee action irraa barachuun kontekstii jirurraa haala qabatamaa naannoorraa barachuun waan tokko akka biyya keenyaatti qabatamaa biyya keenyaatti hunduu akkuma ta'utti ta'ee waan lafarra jirurraa isa sana wal simsiifne jechuudha. Kan alaarraa fudhanne garuu keenya wajjin wal simsiifne gaafa finne rakkoo sana gaafa hiiknu waan baay'ee baranna. Rakkoon riisarchiirree bu'uurri riisarchiirree rakkoo ka'uu qaba na fakkaata. Rakkoo ka'uu qaba. Rakkoo sana immoo yoo keessa jiraattedha kan bartu. Rakkoo keessa jiraatte jechuun rakkoo jiraatte yookaan immoo waan tokko natti amma yoo seenessitu waan jiraatte natti himuu jedhe salphaadha. Waan jiraatte jechuun immoo keessa jiraachuu qabda. Hubachuu qabda maal jedhu zoom in and zoom out. Waan tokko sirriitti waan xiqqoo irratti waan xiqqaadha kan jedhamu hin jiru. Sanarraa kaatee bal'isaa deemta. Waan guddaarraa hojii jalqabde si rakkisa. Kan keenya amma yeroo baay'ee rakkoon biyya keenyaa kan hin hiikamnee fi egaa akka anis kana riisarchii hojjedhee miti kanan sitti himu tarii waan guddaarraa jalqabna kan keenya osoo hin hubatin booda nuu gala. Waan xiqqoorraa hubannee dhawaata sanarraa maal jechuu barbaadetanii amma yoo bishaan daakaa barattu yoo farda gulufuu barattu yoo saayikilii oofuu jalqabdu gochaanis kan barattu. Thank you. Namni immoo sitti masi gorsa. Gaayidii si godha yookaan karaa kallattii sitti agarsiisa.
bishaan si tuqu malee saayikilii irra baatu malee farda irra baatu malee hin barattu. Inni sun baay'ee haala biyya keenyaa kana keessattuu waan baay'een kan hin qoratamin biyya alaatii yoo fiddu haala sanaan hordofni baay'ee gaariidha. Riisarchiinis karaa sanaan deeme rakkoo gaafa hiiknu rakkoo sanarraa isin baranna akkaataa itti hiiknu isin baranna nama isin hirmaachifna. Sana booda kan biyya alaallee yoo ta'enuuf akka galteetti akka galii akka inputiitti fudhannee hiikuu dandeenya. Kanaaf gaa more ani kan riisarchiisaa ta'uu haalli itti gaggeessu observation practice oriented. Waan hojjennu tokko gochaan akshinirraa waan hundaa akshinirraa barachuun nama dhibata. Haa ta'u garuu haala qabatamaa biyya keenyaan karaan sun xiqqoo nama baasedhee tayyaadha. Thank you. Waa'ee badhaasota haadhuuf maaliif wantoonni hedduu achi keessa jiru waan ta'eef Peace Advocate kan hojii August 2018 fakkaata. Badhaasni kun mee nageenyumti jechuun maalinni? Barumsaan fiddaa dandeettii nageenya buusuu jaarsa ta'uu nama gorsuudhaaf nama qajeelchuudhaaf dirqama harri baasuu kan jaarsa ta'uun barbaachisaa dargaggummaadhaan waan badhaasa san kan argatte waan kana dargaggoota keenyaaf barumsa guddaa ni qabaata waan ta'eef. Barumsa jechuun jireenyi immoo barumsa walirraa hin cinne jechuudha. Haala sanaan nan define godha actually teessisi koota irrattis akkasitti jira. Continuous struggle. Struggle of life. Life jedhee argiteerta waan ta'eef. Thank you. Barumsi bakka hundaa jira. Mana barumsaa qofa miti kan jiru. Everyday baratta. Everyday practice. Everyday activity kan jedhamu. Guyyaadhuma hundumaa waan jirurraa yoo sirriitti ija baay'ee. Jireenyumti namaa kun kitaaba peejii isaan dhuma infinitiidha. Isa sana gaa formaal goote amma namni hin baranne ani yeroo baay'ee addunyaanis amma haala sanaan namni hin baranneef nama barate kan jedhu hin jiru. Nama formaalii barate yookaan immoo idileedhaan baratee fi karaa sanaan ala barate jettee keessa malee kan barateef kan hin baranne hin jiru. Namni dafee baratu immoo jira fast learners. Kanaaf umriin qofti murteessu. Waan hundumaa namni fakkeenyaaf ija lama qofa qaba. Garuu maal jedhama yoo ani piroofeesarri koo yeroo nannu ija baay'ee qabadhu baheedha. Ija lama qofa qabda garuu ija baay'ee jechuun kallattii adda addaatiin ilaalu appreciate godhu waan argitu sana. For sure akka traffic lightiitti kallattii action isaa. Haala sanaan yoo ilaalte guyyaa hundaa hin baratta. Nama baay'ee irraa baratta. Naannoo irraa hin baratta. Maybe gaa nageenyi jechuun immoo perspektiivii yookaan ilaalcha nama baay'ee akkaataa namni hunduu itti ilaalu. Nama hirmaachisuun sanarraa madda. Nama hirmaachiftu acknowledge goote yookaan immoo gatii kenniteetiif hin danda'a jettee amanteeti. Waa tokko waan naaf gumaachuu hin qaba jettee ilaalteeti. Gaaf san immoo irraa baratta. Sirraa isin barata. Interakshinii sana keessatti kan uumamu nageenyi waliin wajjin dhufa. Namni tokko waan nageenya hin fidu. Tokko hin jaalata, tokko hin jaalatu, tokko hin balleessaa, tokko hin tolcha. So waa'ee nageenyaa understand godhu jechuun waan walirraa hin cinne nageenya yeroo tokko mirkaneessite waan dhiiftuu miti. Har'a gaarii ta'a borummoo kan biraati. Continuous akkuma barumsaa sana. Kanaaf haalli yuunivarsiitii Jimmaa kaasee Salaalerraa kaasee asis hojjechaa turre suni haalli barataan keenya keessatti hirmaatee nageenya naannoo wajjiniin eegnu sanaaf recognized taaneeti. Nageenyaaf. Nageenyi gaa yes barumsaan isin dhufa. Barumsa jechuun immoo mana barumsaatii qofa miti. Akkuma ammas leeyyette. Abbaa gadaarraa hin barattaa, siinqeerraa hin barattaa, jaarsolirraa hin barattaa, barattoota ijoollee xixiqqoorraa hin baratta. Baay'ee nageenya sirmaa yookaan barattu ijoollee xixiqqoorraa. Jaalala qabu waan ta'eef. Ani mucaan koo amma mucaa keetii kana gaa inni xiqqaan isheen hangafaa jirti. Nageenya isaanirraa hin bara. Akkaataan yeroo haasa'an waa'ee jaalalaa taasa'uu, waa'ee egeree taasa'uu, waa'ee fuulduraa taasa'uu, waa'ee teeknooloojii haasa'uu, addunyaa baawundarii hin qabani cross godhu ijoolleerraa nageenya hin baratta. Hin kolfu hin taphatu. Nageenya jechuun isa. Jaarsarraa hin baratta. Waggaa 90 ga'ee waggaa 100 ta'anii haawwan keenya abbootiin keenya hin eebbisu. Ofiif miti. Sodaatanii miti. Nagaa naa bu'e jedhanii sodaatanii miti. Maal sodaatu? Jiraatanii iyyuu jiru. Nageenya isaanirraa isin barta. Daldalaarraa hin barta. Nama karaarra taa'ee qoraan gurguru, nama boqqolloo waaddee gurguru nagaa barta. Ijoollee guddifna jedhanii taa'u. Nageenya barbaadu. Nageenya baruu barbaadde bakka hunda jira. Inni akkuma jirtu ta'e immoo addunyaan garri biraamoo akkamitti nagaan jiraatu kan jedhus immoo dubbiftees daawwattees hin baratta. So kallattii baay'eedhaan baratta nageenya. Rigooginiishiin kan hojii wal qabateeti badhaasichi.
Young leader ka jedhamu sin jira badhaasota akka waliigalaatti akka addunyaatti fudhattee natti himi badhaasota hangaamatti. Gaarii dhagaa inni tokko Ameerikaa waggaa lamaanarra bara 2019 keessa Oktoobar people to people kan jedhamu jira Ameerikaa beezi kan godhe baay'een isaanii saayintistoota beekamoodha. Addunyaas kan Itoophiyaa keessas jiran baay'een warri beekamoon Itoophiyaas baay'ee gargaaran keessattuu kallattii fayyaatiin baay'een isaanii meembarii sana yuunivarsiitii Ameerikaa keessa jiran wajjiniin hariiroo gurguddaa qabna. Akka konferensii wayiitiif akka tasaas dhufanii recognitionii sana ani hin beeku actually ani beekee osoo hin ta'in isaan waan sana akka addunyaatti candidate godhanii namoota biraatu dhiyeessee waan ajaa'ibaati. Haala isaan ittiin madaalaniin immoo baay'ee gaafa naqu maallaan jedhanii candidate haga ammaa jiru keessaa akka salphaatti kan yaadni nuu fudhatame kan keeteedhaan. Ani haala sanaan ta'a jedhee adeemee leadership irratti rising star asiis biyya Rising Star jedhanii badhaasa baay'ee gaarii ture. Baay'ee badhaasa sanaaf jecha gaafa dhaqnu immoo yuunivarsiitiin koos baay'ee promooter ta'e. Yuunivarsiitii Kaanaadaa jiranii fi Ameerikaa jiran jaha wajjiniin hariiroo uumne waliin hojjennu. Ijoollee nama PhD'dhaa deeman illee jiru hariiroo sana wajjiniin. Koronaatu waan baay'ee nu jalaa duubatti harkise malee gaa tiimii wajjin hojjennu warra wajjin hojjetan yaa liidarootaatu fuuldura waan jirtuuf malee akkuma yuunivarsiitiitti akkuma warra wajjin hojjeteef recognitionii gaariidha. Hunda keessaniifuu badhaasichi ni ilaallata nuufillee akka biyyaatitti akka naannootti ni ilaallata. Sanatti aansees barattoonni keenya immoo keessattuu inni amma dhiyeenya kana African leadership award innis jira. Inni sun immoo baay'ee kan namatti tolu warra dargaggeessa ta'e barataa jiddu galeessa gootee hojjechuu keetiif. Yuuniyeenii barattootaa kan Afrikaa keessa jiran kan biyya keenyaas dabalatee isaantu recognitionii sana sii kenna. Inni suni garuu immoo hiika addaa qaba. Maaliif abbaan dhimmaa yuunivarsiitii keessatti barataadha. Akkuma biyyaattuu immoo Itoophiyaa fudhattee harki irra caalaan dargaggeessa. Badhaasni hafeen jira anan hin kaafne. Badhaasni hedduutu jira. Kan farda nu badhaasan. Inni suni maaliif ta'e? Inni kun already formal waan ta'eef addunyaa irrattis biyya keessattis hin jira. Gaachanni fi fardi waan laayyoo miti waan ajaa'ibaati. Kanaafan jedhe maaliif amma kanuma gaafan badhaasa isaa lammaffaa kana fudhadhu isa sadaffaa kana fudhadhu abbootii gadaa waliin siinqee na waliin turan skylight koronaadhaaf biyya alaa waan hin deemneef achi dhufanii nu kennanii baay'ee sitti tola. Isaan immoo sana caala baay'inaa kennaniiru waan community keessatti hojjettuuf. Inni sunis ibsamuu qaba. Salphaatti siin kennan. Hin caalee dhiyaate guddaa. Muneessaa achuma naannoo jiru irratti kan magaalaa sallaa akkuma jirti ta'ee boqojjiirraa kaaftee bakka deemtee hundatti waan hojjetu sana recognize godha uummanni keenya. Badhaasni sun immoo badhaasa guddaadha. Badhaasni guddaan inni kun cheeklistii qaba yookaan immoo tokko lama jettee wanti keessu jira. Safaraniiti. Inni sun qabatamatti arganitu yoo laaltu baay'ee si jajjabeessa waan baay'ee sirraa barattaa agama gagalata sii galchu uummanni kun yoo isas baay'ee irraa baratta. Maqaa dhaabbataatti gaggeessituun tiimii keetti qabatanii waan sana yoo kabajaa sii kennan ka'uu qaba waan ta'eef inni hedduudha. Guddaa galatoomii siin jaa. Kabajamtoota daawwattoota kennaa ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa lammaffaadhaan isin eegna. Riitaa shoo televiziyoona faanaatiin daawwachaa jirtan. Hajii kabajamtoota daawwattoota kennaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Marsaa lammaffaarra geenyee jirra. Sponsoroota keenya abbaa taayitaa saayinsii teekinooloojii qunnamtii fi odeeffannoo Oromiyaa bishaan Afrikaa fi Koomishinii Investimentii Oromiyaa guddaa galatoomaa jennaani. Dooktar lakkoofsa jaalattu natti himi tokko akka 10. Ani lakkoofsi hin jibbu hin jiru. Aga carraasitti yaa. Sagantaadhumaaf waan ta'eef 7 jedhu laata. 7 garuu namni baay'een jaalatu lakkoofsa jedhu kana. Kanaaf ta'e. Lakkoofsa 7 dedicated for their success. Sirriidha jechuudha argite.
Wanni si gammachiisu waan hedduudha. Tokkoffaa sadarkaa fe'ettoo yaa ta'u rakkoo tanaan dura haala baratameen fi karaa baratameen hiikamuu hin dandeenye gaafa hiiktu yookaan immoo hiikuuf yaaltu even feelallee yoo goote waan akkasii kan na gammachiisu hin jiru waan akkasii yeroo baay'ee waan duraan hojjetame karaa addaatiin hojjechuun barbaada. Tokkoffaa furmaata gaarii kennu, lammaffaa gatii silaa aarsaa kaffaltu hir'isu, sadaffaa barumsa irraa argachuu innovation kan jedhamu. Innovation anaaf problem solving rakkoo hiikuu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee karaa baratameen hin danda'amu waan jedhamu tokko hin danda'ame jedhee yaaluun yaala. Yoo yaale baay'ee natti tola. Yoo odumayyuu feel ta'e. Yeroo baay'ee immoo nan milkaa'a. Inni milkoofte guddaa galatu. Carraa lammaffaa natti himee. Isa hanqoonqoo waamte akkanaan hin jennee fi mee 8 waamu. 8. They believe on discussion. Mariidhaan amantaa? Baay'ee namana. Marii garuu very selective. Baay'een filadha. Marii yoo jennu yeroo baay'ee karoorsuun gaariidha. Mari'attee walii galtee hojii tokkoof deemuun pirinsipiliin isaa sirriidha. Yookaan adeemsi isaa sirriidha. Garuu hangamta akka mari'annaadha. Osoo achi hin gahin hin ta'a hin ta'uu hin danda'amu irratti yeroo baay'eetu gubata. Wal mari'annee dhama guyyaa tokko guyyaa torban tokko mariidhuma enerjii fixaa jirta. Achi keessaa immoo namoonni immoo negative enerjii qaban baay'eetu jira. Hin danda'amu kan argine irraa waggaa 100 baranaa kan argine irraa waggaa 50 irraa hin jedhu. Kanaaf baalaansii sanan eegaani. Mari'achaa deemna. Waan hojjenne irraa immoo argineetu rakkoo sanarraa barachaa deemna. Kanaaf baalaansii eegna. Especially waan yookaan immoo karaa addaatiin wanti rakkoo kanan dura ture. Karaa addaatiin ni hiikawette, risoorsii duraan hin jirre ni hiikawette. Hin danda'amu jedhamee waan lafa kaawwame tokko deebi'eetaan hiikattee gaafa deemtu marii irratti rakkootu hiikuunama. Hin ta'uus hin jedhu argine irraa eegu, kufee irraa eegu. Malaati haaraa fidde. Karaa nati haaraa hin ta'a jettee keesse sun immoo yoo isaan hin beekan ta'e hin ta'u kun hin beeknuedha, hin sodaatu. So baalaansii kana eeguun barbaachisaadha. Hin hirmaachiftaa garuu hojjettee agarsiifta. Waan ajaa'iba. Kanaaf marii jechuun abaluu mariitti nama nu jechuun waan hundaa walii kakattee tokkaate jechuun. Ayyee amala isa xumuraa. 9. Sacrifice for the sake of others. Tarii amma waanuma gaarii filate akkanaan hin jenne malee kana amma abbaan of hin ibsu. Wanti nama biraatiif jettee hojjettu indirectly ofiif hojjetta. Waan namarraa barbaadu tokko hojjeta. Guddaa galatoomne. Kabajamtoota daawwattoota keenya ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa isa xumuraa mallattoodhaan ibsuudhaan isin eegna. Riitaa Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Ispoonsaroota keenya abbaa taayitaa saayinsii teekinooloojii qunnamtii fi odeeffannoo Oromiyaa bishaan Afrikaa fi Koomishinii Investimentii Oromiyaa guddaa galatoomaa jennaani marsaa sadaffaa irra geenyee jirra. Keessummaan keenya irraa pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii Dr. Dhugumaa Addunyaati. Dr. seera jiru ceesiftuu gidduutti sitti bee jira waan ta'eef irra hin deebi'u. Akkasumatti suuraa jalqabaa. Okay, amma natti si ibsa suuraati qabde kan. Qotee bulaa dhagaa tiraaktara oofee. Lammaffaa okay. Obbo Alamayyoo Toomsa. Guddaa gara tokko ilbisaanii jennatu qananiisu. Hedduu dhagaa qananiisa. Amma kanarratti of eeggannoo barbaada. Profeesar Gabbisaa.
Abbaa Taayitaa Saayinsii, Teekinooloojii fi Quunnamtii Odeeffannoo Oromiyaa. Hojii dameelee garaagaraa argannoowwan teekinooloojii fi saayinsii biyya keessaaf alaatiin deeggaruun misooma biyyaa ariifachiisaa jira. Qorannoo fi qo'annoo misooma dhaabbilee garaagaraa gaggeessaa jira. Misooma teekinooloojii, moosaajii fi appilikeeshinoota garaagaraa hojjechuun misoomaaf oolchaa jira. Amma immoo piroojeektiiwwan daataa seentar naannichaa bifa madaaluun piroojeektii Oromiyaa dijitaalessuu fi piroojeektii kaaffee saayinsii xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Kana malees teekinooloojiiwwan garaagaraa biyya keessaaf alaa barbaadee madaqsuun jiruuf jireenya hawaasa naannichaa akka fooyya'u hojiilee gurguddaa hojjeteera, hojjechaas jira. Abbaa Taayitaa Saayinsii, Teekinooloojii fi Quunnamtii Odeeffannoo Oromiyaa. Madda jalqaba ilmaan namaa Afrikaa. Faayamtuu faaya maadhuma Afrikaa. Kuusaa albuudota uumamaa Afrikaa. Eebuu baaftaa akkasii dhandhame hundumaa. Bishaan Afrikaa, bishaan Afrikaa, bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa. Yeroon kan Afrikaati. Guddinaa fi coomsa dinagdee biyya tokkoof investimentiin dhuunfaa fi mootummaa iddoo olaanaa qaba. Koomishiniin investimentii Oromiyaa bara kana haala mijataa naannichi qabu adda baasuun abbootii qabeenyaa 4,300 ol kaapitaala birrii biliyoona 83 ol galmeessisan simateera. Humna guutuun hojiitti yeroo galanis lammiilee 300 ol ta'aniif carraa hojii ni banu jedhamee eegamaa jira. Kana milkeessuufis hordoffii fi deeggarsi barbaachisaa ta'e itti dhiyeenyaan kennamaa jira. Xiyyeeffannoo addaatiin ammoo piroojektota investimentii oomishaalee ala ergee fi alaa galan akkasumas agro processingii, manufacturingii, horticulturii fi turizimiif dursa kennee hojjechaa jira. Paarkii industirii qonna qindaa bulbulaattiin abbootiin qabeenyaa biyya alaaf keessaa seenuun akka hojjettan koomishinichi waamicha isaa dhiyeessa. Koomishinii investimentii Oromiyaa. Gara xumuraatitti waan ka'uu qabu akka ergaatitti waan dhaamtu naadhaamii gama kiyyaan waan bareedaa turtii bareedaa seeraa guddaa galatoomsiin jedha. Baay'ee gaariidha. Carraa kana waan naa kenniteef baay'ee ulfaadhu. Nageenya keenyas, nageenya uumamaas, nageenya naannoo keenyas hundi keenya eegnee keessattuu dhaloota boruutiif isa boruutiif har'a hojjechuun barbaachisaadha. Akka ergaatti dabarsuun barbaada. Dooktar waamicha keenya kabajuudhaan istiidiyoo Riittaa Shootti argamuudhaan yeroo bareedaa waan wajjin dabarsiteef maqaa uummata Oromoo maqaa Riittaa Shootiin guddaa galatoomsiin jedha. Galatoomna. Kabajamtoota daawwattoota keenya pirezidaantii Yuunivarsiitii Arsii Dooktar Dhugumaa Addunyaa waliin turtiin taasifne kana fakkaata ture. Waa hedduu akka irraa barattan akka itti bohaartanis abdii guddaan qaba. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen biroo waliin walitti deebina. Hanga torbanitti waraanaa bulaa.